وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقا ما قرونا من سلام بريس سنجرو على كل حالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كبجمتوتا في جالتمتوتا جولي ورمودا ورفتني بقى رفتني سنين جدا هردي فجرة حقا سوشيال ميديا كنرى حقا فيسبوك وفرات شفتي ركو أمتك إياه يوميو هاسو إيسو جتشادا أجيتي اللي أرغتو وادو وان غراكي يكيسا نجرو غوبا غراكي ياين بافتا جتشورا أغتو كفران بكسا جتشورا اللي كديبئف ركو أمني كينا جمدان متى جروف كان ماف غرانا من دندو وكانت يوتا أني لالن واغونا في ودونتاني سغلي امتك إنا تاون درقما جچودا امتك إنا كجملاني ولون كيست ترشنمي جدي ربي نساني ارارم ربيني ور جنة إسانا ربين شفي جنتها كيس إسانا جراجسو ربين إساني أرارم قافتوكو قبا كانت تقبني كان إما فيو جرة يوكا قبا كانت تقبني كان فينيتي بيتين بينا قاتاتي ورميا بيا بلسوم تارجنا يوكان إسانو متى دبلمنا جتشور أون دكنا يوتر ما دبني ربين إساني أرارم ولقا كيستي ijoollee qaqqaalii ijji namaan laalle ijoollee akkas jijjirtu san yoo baasanii akkasitti rashanan haadha kufan dandeenyetu du'a danda'a jedhani Oromoon haati Oromoodha yoo ilmoon isii odoo deemtu jalaa kufte haa kufu ani jettiin haa cabu ani jettiin garuu du'a hin dandeette Oromoon du'a hin dandeette du'a achi laalte ilmoo isii odoo isin akkanatti laaltu bineensi nyaata Oromiyaan kana mara dandeette ummanni Oromoo bahaa gadhiyaatitti kana hunda dandeeti jiraataa jira Rabbiin isaan haa jajjabeessu warra isaanii hunda isaaniitu kulli isaaniitu Rabbiin jajjabinna ofii isaanii haa kennu ijoollee akka jirtu san jarana harki ilma namaa gadi baasee nama ta'ee jechuudha nama ta'een harki ilma namaa gadi baasee akkanatti ajjeesu ani garuu dadhaladhee jetiya baqayfadhe bineensa akkanaa ka amma biyya bulchaa jiru kana argeellee hin beeku hin argines hin dhageennes ummanni yoo Oromoon ummanni biyya sanii yoo guyyaa takkayyuu mallas waraana gara biraatii fidee waraana diinaa gara biraatii seensisee biyya Itoophiyaa jettu sana rukun ilma namaa gadi baasee guyyaa tokkichatti nama 30 rashanne mallas Zeenaawiidha wayyaanee walumaa galaan guyyaa tokkicha gabbaaftee ilma namaa bakka takkittitti nama 30 nama 17 nama 4 nama 5 bakka takkittitti guyyaa takka gabbaasee mallasii rashanen dhageen bar waraanni jalaa dhumatee waraanni mallasii Tigraay wayyaanee yoo biyya keessa seentu san kutaa kennu kutaa Arsii Baalee kana akka malee fixan wayyaanee kana akka malee fixan gaafa sanu mallas xiyyaara itti kaateetine kutaa Baalee rukunne jechuudha har'a shanee qallabdan jechuun shanee wajjiin jirtan jechuun harka maaltu yaashi mallis abdiisaadha an ummata kana ani waan jedhuun illeen qabu ani waan ummanni kuni ummata rabbi jedhanii ni maqaa itti dhaanii miti ummata waan rabbi itti kaasan illee miti
ummanni akkana kana miti warri waan rabbi itti kaasa warri waan rabbi warrummaa waan rabbi maal akka ta'e jedhu beeku iyyuu waan haasa'u dhagaa jirra yaa jarana cubbuun dhiini ilmaan Oromoodha dhiini ilmaan Oromoo isin akkanatti fixan guyyaa tokkoof isin gaafatuuf jira ilmaan teessan akka gaariitti biyya addaatitti barsiifataa haadha Oromoo ta itti hiyyoomattee ta itti luqqaatee ta itti beeloftee abbaan Oromoo kophee malee lukaan deemee gabaree galee gabaree ambatti galee odoo garaa ofiititti nyaatiin garaa isaanii nyaachisee barsiifatee boru ilmi kiyyanaa dabarsa jedhee ijoolleen Oromoo jimlaan bakka maratti rashanamtee ijoolleen Oromoo bakka maratti bineensi nyaatee waan biraa isinin hin jennu rabbiin jazaa isin dalaydan kan isinii haa kafalu rabbiin isinii haa kafalu waan isin ummata Oromoo irratti dalaydan kan harka maaltu ummata Walloo gadi yaasee nama 30 bakka tokkotti rashana Oromoo argettani argitani dhageenneen argine an umrii kiyya kana argeelleen dhageenneen argine harka maaltu ilma namaa gadi baasee rashanee janaaza kabajaa qabu janaazni nama rabbiin beekuu fi rabbi biratti illee janaazni ilma namaa kabajaa qaba diinni ilmaan Oromoo ajjeesee ilmaan Oromoo bakka takkitti fixee janaazan kaaftan jedhee janaazni isaanii ka'ameen awwaalamu bineensi haa nyaatu jedhee bineensa qallabu yoo kanaan sheekonni bira dhaabbattee akkanatti qeesonni bira dhaabbattee akkanatti haasoytu jarana ummanni eessaan socha ummanni sakaalamee jira wanti ummata Oromoo sakaale sheekotaaf qeesotatu ummata Oromoo biyya san keessatti sakaalee akka isaan olin kaane isaan godhe zaalimman kanni zaalimman zaalima bira dhaabatu ana sheekan leemiti ana leeqees leemiti ruhiin ilma namaa garaa nyaatuu diddee warra akka sheeka ofiin jedhu warra akka qeesi ofiin jedhu kanneen ruhiin ilma namaa garaa isaan hin nyaanne achi garagalaniiti abbaa amantii kalammii ufiitiif dubbatu Ameerikaa keessatti achi garagalanii abbaa amantii arrabsaa wali qeesiin dhaabatee har'a qeesiin masqalii qabu ka afaan Oromoo dubbatu qeesota mana amantii keessatti mana amantii Kiristaan Ortodoksii keessatti qawwee bitattee qeesiin bakka mara biiroo mara fuuldura qawwee qabattee dhadhaabbattu amaama mammarattee isaan itti hin mul'anne qeesii Oromoo abbaa amantiidhaa ka Ameerikaa keessatti ummata Oromoo wajjin bayeetiniin ajjeechaa ilmaan Oromoo balaaleffatu qeesiin birriif du'u qeesiin farsoof du'u qeesiin haraqeef du'u sheeyni birriif du'u gabbayee akkanatti haasa'aa jira Oromiyaa keessa qeesiillee taatanii sheekallee taatanii Oromiyaa keessa hadiisa biyyatti ni mina isin jechuun ummata mujrima wajjin dhaabbatu haga ammaan dubbanne ani waan sheekota haga ammaan dubbanne ruhiin ilma namaa garaa isin nyaatu diddee walitti himtanii OBN miidiyaa boqqoolloodha miidiyaa boqqoolloo miidiyaa namni 11 isa laalu miidiyaa namni 11 sheer godhu miidiyaa boqqoolloo irra dhaytanii nama dhageettii qabu miidiyaa dhageettii qabu irra dhaqanii dubbatanii miidiyaa kashlabbeedha miidiyaa boqqoolloodha miidiyaa garbuu irra dhaytanii miidiyaa beerri kuulloo irratti baatee nama arrabsaa oolte irra dhaytanii miidiyaa salphata miidiyaa cubbanya miidiyaa sharranya gaazexeessonni OBN irra hojjetan leebdota guyyaan isin gaafatu dhufuuf ta'a hattoota as keessa teettanii lallaalina sheer godha guyyaan isin irraa gaafatamuuf teettan ila
harka luka amiti harkaan deemee dhufe isin gaafatu weda luka afraniin deemee harkaa lukaan wal bira deemee isin gaafatuuf ta'a kijibdoota warra OBN irra dalaydan hattoota gadi bade kijibdoota yihun engidaa dhiisee garaan dadhabee keessaa bahee deeme Abrahaam Birruudhaa keessaa bahee deeme ijoolleen irra OBN irra OMN irra dalaytuun injibbitee ifattee ajjeechaa ilmaan Oromootii fi gadda yeroo mara ilmaan Oromoo haati Oromoo abbaan Oromoo uffata gurraacha uffatu gadda yeroo ummanni bootti bakka mara dukkaanni bakka maratti dhaabattee ifattee ijoolleen keessaa yaate hattoota guyyaan isin gaafatuuf jira guyyaan har'a isin ilma Oromoo maniidhaa keessatti rakkiftan guyyaan taraan isin ga'uuf ta'a Qilinxoo fi Qaallittiin isin asaaddasamee itti ol guurtan warri OBN kijibdoonni isinillee miidiyaa irra dhadhaabbattanii kijiba malee dhiiftanii biraan deemtanii wanni cubbuu dabarsitaniif wanni isin kijiba dabarsitaniif warri miidiyaa boqqolloo irra dalaydan jechuudha warri miidiyaa boqqolloo irra dalaydan birrii 3,000 yookaan birrii 2,000 birriin isin nyaattan isinillee birrii guddaa kam nyaattan birrii kumtaala xeefii takkitti isin bittee hin dandeenye nyaatuuf cubbuu achirra tetteettanii achirratti haasaytan guyyaa dhiini ilmaan Oromoodhaa guyyaa dhiini ilmaan Oromoodhaa akka qolaa kanatti isin qabee akka nama ootarra mucucaateetitti mucucaattantu dhufuuf ta'a garaan nu gubate garaan ummata gubate har'a haramaneen qeesiidha achi dhaabbatee akkuma sheekota dheengaddaa haramaneen qeesiidha achirra dhaabbatee waan inni OBN irratti haasa'e argitan saroota tanniin saroota foonirraa nafne tan saroota farsoo irraa nafne tan garaa keessan guuttattanii dhiiga ilmaan Oromoo awwaaltanii barisin garaan odoo lammiin tiyya gubattu odoo dhiin ilmaan Oromoo ol deemaa mara karaa irraa deebu garaan anyaadhee bulunatti mul'atu ka garaan ummata akkanatti gubatee ummanni biyya alaa akkanatti dubbatu wanti akka qeesiidha wanti akka sheeka jedhaniin kunniin maaliif garaan isaanii isaan dadhabuu dide anka waan sheekota qeesotaan beeku waan qeesota waan irraa beekuun qabu mungkin isaanii cubbulleen hin jira kitaaba isaanii keessa bakka qaarra tarkaanfatanii isaa garuu sheekonni Qur'aana Rabbii gad ilaalanii argan yoo isaan cubbuu Abiyoot Kaasa'ee wajjin dhaabbatanii dhiiga ilmaan Oromoo irratti taphatan barri kun akkanatti nafu barri hin jijjiirama Abiyoot Kaasa'ee illee boolla jala seena boolla ol hin deebine jala Abiyoot Kaasa'ee illee boolla jala seena barri immoo akkanatti nafu hin jijjiirama bakka ati seentu Shimallis Abdiisaadha bakka ati seentu Awwaluu Abdii bineensa dhiigni ilma namaa hooyxoo itti ta'e abbootii gadaa karrayyuudhaa ergama fudhatee ficcisiise Arsii warra sikkoo mandoo bineensi afaan banee zaahira jawween isin liqimsu sinirratti ramadamee jira jawween akkanatti fuudhee nama dhibbaa bakka tokkotti liqimsu Awwaluu Abdii ka dhiigni ijoollee asaasaa keessaa ol danfu hooyxoo itti ta'e daalachi Awwaluun Abdii ergama Abiyoot Kaasa'ee Shimallis Abdiisaa caalaa fudhatee ummata Oromoo fixa Awwaluu Abdii Shimallis Abdiisaa sabboonummaa hin qaba Abiyoot Kaasa'eetu keessaa fudhate malee onnee sabboonummaa hin qaba Awwaluu Abdii wanti sabboonummaa jettu ollaa isaan dhufnelle ollaa isaan teennelle garaa ofii daalacha kana guuttatuudha inni lafa Oromoo bakka mara haratee akkuma lafa guurateetiin jiraatu sanittuyyuu dhiigni ilmaan namaa ka inni gara malee dhiiga ilmaan Oromoo hoggaa 20 hoggaa 30 dhugaa jiru keessaa ol danfaa jira akkanatti akka nama sooqidda irratti nasannasanii sooqidda erbee qodaa isaa sanarratti akka nama sooqidda erbeetiin nasannasanii keessaa ol daalacha HIV qabaatu ol dhiigni Awwaluu Abdii eedisaamii namticha hooyxoom jismii isaa fixe Arsiin harkasii dhooftullee hin jirtu sa'aatii kanatti Arsiin ati walitti qabattee walgeetii tetteessiftee odoo ilmaan Oromoo dhiigni dhangala odoo ijoolleen Oromoo ijoolleen Arsiin amaniidhaatitti awwaalamtee jirtu Arsiin harkasii dhooftu hin jirtu odoo ijoollee Wallaggaa ijoollee Walloo jimlaan fixan Arsiin harka isinii dhooftu hin jirtu odoo warri Harargeedhaa
جولي هرجع جملة لفت قد شابتن أرسين أركسي أوفتن جت دالة جسمي هو يطورا أول أبدي كا أبوتي قد أجيس كأبوتي قد أفت نمشار كإيجا مالي فجي سكات أبيوت كاسة يدور ما لاقوت وفي فجي سكات لون ساعتي سيتو فجي سكاتي لون ساعتي سيتو فجي سكاتي ها المان نمارو هي كنتانت أتبافتو في دي أجي سكات نمتتي چالتو ساني جرمتو تتولو دقدي جنان isi achi kaasee akkuma xayyibaa godhe isi achi buqqisee durallee faayidaa maal qabdii miti isin ergamtu nafxanyaati fidee awwalu abdi ka qaama daalachaa ka qaama hooyxoodha ka dhiiga isaa keessatti sooqiddi nasannasame dhiiga ijoollee arsii dhugee fixe amma dhiiga oromiyaa guutuutti gadi jedhee jira amma dhiigni bakka seentun qabdu eegee saree dhaltee dhiyoo lixxe awwalu abdi fuudhamteetumaan ajjeefamtaatillee fuudhamtee ajjeefamta haga isin oppidiyoon ajjeefamtanii xaragamtanii lafarraa jettanitti gumaan ijoollee oromoon deebi'u gumaan haati oromoo gaafni isin fayyitu abbaan oromoo gaafni inni fayyu gaaf oppidiyoon tun taan fixanii taan hidhatti guuranii umrii isii manidhaa keessatti fixxibicha haati oromoo fayyiti oromoo ofirratti ilaalinaa ka'aati garaa keessanii dhadhaati ka'a gamtaadhaan manallee teettan manumaa isin guuranii fixaa jiranii kama makara tullee dhaqanii tumaan horruu isaa keessatti ajjeesaa jiranii bilaashatti du'a sar'ee du'urra gabbaati waan qabdaniin falmadhaati namicha kana ofirraa qaarisaati yoo duutanillee du'a falmata irratti yoo duutan jannata argattan rabbi bira warra islaamaa dhaggeeffadhaa warra sikkoo manda warra rafu dacha'ee addatti isin warra rafu warra sikkoo mandoo warri haga warra sikkoo mandoo rafaa jiru hin jiru hirriba bakakkaan hin damma isin raftanis dubbiin ta waraana Itoophiyaatii miti ka biyya keessa jiru dubbiin naannoo oromiyaa poolisii naannoo oromiyaa eegaatii miti ka jiru dubbiin shaabiyaa fi faannoo amaaraatti oromiyaa keessa faca'ee jira bakka maraa akkamitti yoo dubartii takkitti dhiirri nama jahaanitti taphatu akkamitti oromoon quuqamuu diddi takka lama jedhaa wanti Tigraayin keessatti ta'e oromiyaa keessa illee seenaa jira warri Tigraayitti harka dhooftan warri Tigraayitti acabaccabdan kulliin keessan takkaan ol fuudhee haadha isin achiidhee abbaa mana abbaa warraa fuulduratti waan fedhetti hojjeta waraanni shaabiyaatiif waraanni nafxanyaadha waan barbaadetti hojjeta jazaan Tigraay irratti odoo dura bismillaahi odoo jaartii sheekotaa gudeeddee nafxanyaan Eertiraaf nafxanyaan bismillaahi awwal odoo jaartolee sheekotaa jalaa gudeeddee odoo isaan akkana ilaalan itti aansee jaartolee qeessotaa odoo jalaa gudeeddee oromiyaa keessatti itti gammada dasna jedha harka dhayaaf bira dhaabbadhe maal oromiyaa keessa maajoritiin muslimaa baay'ee miti oromiyaa keessa qeessonni oromoo baay'ee miti afoo dhaabbatu dadhabanii jazaanu isin dhoofti sheekota dhaggeeffadha dubartii teessan tagalgalaa ganama irraa waa'ee zinaa irraa qutubaa godhaa ooltan gaafa shaabiyaa fi ilmaan nafxanyaadhaa isin afoo gudeedditu dhufa gaafa areeda keessan qabanii waraanni diinaa ka oromiyaa seene gaafa areeda keessan isin qabanii morba isin muranii areeda keessan isin fannisantu dhufuuf ta'a caqasa akkasumatti wallahi viidiyoo kana gabbuufadhee kaadha viidiyoo kiyya abiyoot kaasayeedha tokkicha of jalaan qabu kaasanii fixanii feesbuuka duraanii jala viidiyoo hin jalan jiru viidiyoo kiyya gadi buufadha hin kaadhammoo warri lola labsitan sheekonni lola labsitan abboodiin gadaa lola labsitan haati siinqee lola labsite guyyaa ati gudeedamtutti dhufa akka ajaa'ibaatitti akka gadaamessi keessa lafatti gadi jigee lafarra harkisanitti warri kaleessa abiyoot kaasayeeti harka dhooftan guyyaan gudeedamtan haati siinqeellee abbaan gadaallee guyyaan jaartiin teessan isin jalaa fuudhamtee gudeedamtu sheekonni illee keessattuu beerri sheekotaa gudeedamuu qabaatti harka ilmaan shaabiyaadhaa odoo beera sheekotaa gudeedde
isaanii miti namni balaa kana nagadaa jiru isaanii miti cadhisee namni ilaalaa jiru isaanii bar warra Jawaar Mohaammed mana hidhaatitti ukkaamse amrii itti qaban odoo gabbanii ummata kakaasanii wanti kun nurraa haa dhaabatu poolisiin naannoo Oromiyaa eessa dhaqeeti shiftoonni sunniin humni addaa Oromiyaa shiftoonni sun kan nafxanyaa kachi keessatti inni jaarati sunniin poolisiin naannoo Oromiyaa eessa dhaqeeti Shaabiyaa fi ilmaan Amaaraa kunno Bahar Dar irraa kuttee Oromiyaa keessa seenti jedhanii afoo dhaabbatu warri sheekota dura jaartiin teessan gudeedamuu qabaatti laayikii kennaaf ani gaafsan isin warri shira kana maraa qaxuu isin warri Abiyoot Kaasee wajjin dhaabbate gaafa kan gabbeeti hadiisa rasuulaa himaa murtaddiin jala tetteettanii harka shaa Oromoo harka dha'u malee waan biraan bee harka dha'u malee wanti biraa wanti isin beeytan tokko hin jiru sheekota warra Oromiyaa keessa jirtan odoo ijoolleen Wallaggatti ijoolleen tana fakkaatu akkasitti rashanan ijoollee teessan taate ta'uuf taateessanillee ta'uuf hin ta'e qophiitu jira odoo ijoollee teessan taate maal jettan sa'aatii kanatti odoo isin ijoollee teessan nama tokko irratti rashananii maal jettan sa'aatii kanatti odoo ilmaan teessan bakka jirtu maraa walitti guuranii nama 30 ilmaan sheekotaa bichaa walitti haranii akka Oromoo muslima Walloo kanatti rashananitti ilmaan teessan rashananii ilmaan sheekotaa bakka jirtu walitti araganii odoo rashananii maal jettan Abiyoot Kaasee shaa baga ajjeefte azaana godhee yuwaan uffataan bituuf dhabe murtiin sheekotaatiif qeessota Oromiyaa illee tan waan biraa murteessitan mormi keessan isinirraa mummuramuuf ta'a Wallaggaan bar ka morma irraa muranii harka irraa muranii akkasi fuudhanii olii gadiin deeman san Oromummaa fi bar jarri Islaamummaa fi Oromummaa irrallee dantaan qabdu har'a teettanii itti jaalattanii Tigraay irratti lola labsitanii cubbuudhaan cubbuu lola irratti labsitanii cubbuu hagana hin jenne cubbuu sanuu rabbiin jala akka itti baatan isintu beeku warri sheekotaa keessattu warri sheekota abbootii gadaa dhiisa abbootiin gadaa warra farsooti farsoo jalaayyuun ka'anii isaan ulee dhadhaabataa farsoo bira tatta'anii letiroon faaraqee farsoo qabatanii isin ka galgalaa ganama gurra keenya nu duuchitan ka galgalaa ganama daawaa nutti gootan ka galgalaa ganama gurra nu madeessitan ka ganama galgala nu wereertan isin warra ilmaan ruhii ilmaan namaa irratti lola labsu sheekon isin warra Abiyoot Kaasee wajjin dhaabbatee ilma kiyya jettanii isin warra akkanaa kana isin abdii isinirraa hin qabdu Oromoon amma boodaan ani gaafa sheekota gaafa kam isaanirraa ol ka'e gaafa isaan abbootii gadaatiif qeesotaadha siinqee jinni siinqee beerran marga qaqqabattee deddeemtu san fa'a wajjin gaafa isaan Tigraay irratti lola labsan irraa jedhee irraa bayan sheekota tokkichi isaanii nama natti fakkaatu mucaani eenyu ka dabuubi suni diskaagii mu eenyu maqaan isaatu iyyuu mucaan suni waan mucaan sun jedhe sheekonni jedhuu dadhabanii bar waan mucaan sun jedhuu sodaatan qeesicha dhallee miidiyaa boqqolloo irra dhaabatee akkasitti haasa'u sun waan mucaan sirbaan sun jedhuu dadhaban isaan ajjeechaan haa dhaabbatu ilmi namaa dhumatini ilmi namaa lafarraa dhume saabate ilmaan sheekotaa waraana deemuu qabaatti waraana Abiyoot Kaasee ilmaan qeessota waraana deemuu qabaatti keessanuuf jala qabattanii haadha ilma namaa ficcisiisaa jirtanii bar ilmaan teessani waraana deemtu ilmaan teessani ruhiin ilma namaa akkamitti isaanitti dhagahamu akka itti dhabu ummanni kun mallaqaan bitame sheekonni mallaqaan bitame sheekota Oromiyaa keessaa walumaa galaan hin fedhu waan ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa hin ta'in waan garee isaa nama 2-3 hin ta'in sheekonni biyya keessa kuwwan warra Abiyoot Kaasee wajjin dhaabbate ummata akkanatti dhumu ustaaz Kaamil Shamsuudha jijjiirama argisiisa jedhee Abiyoot Kaasee wajjin seeneen inni illee itti gaafatama jalaan bahu qaldiin hin jiru qaldiin
ilmanama warri harka isa wajjin dhoftanii isa wajjin wala islaama wala abbootii gadaati wala sheekota isinillee guyyaan manni oromoo sinirraa gaafatu dhufuufta qalbii nu oromummaaf islaamummaatti illee bakka takkitti aman hinjiru safaaxa hinjiru islaama amantii kennaaf dubbanna jettanii warra asirraa kalaam faadii iyyitan walloon muslima walloon kan namni soddomni bakka tokkotti namni 17 bakka tokkotti rashaname namni 15 bakka tokkotti rashaname walloon muslima hinkijibina islaamummaan nurraa tuqamte jettanii kalaam faadiin iyyinaa sheekkoon asirra kijiba rabbiin jibbe ummanni walloo muslima ka shakkii takka hin qabne ummanni walloo muslimaa miti yoo fuudhamee gadi fuffuudhamee qalamu islaamummaan isin jiraachisuuf laltaniif kan masgida ijaaranii masgida barbaadan dhagaanii ijaaran masgida barbaadanii mukaan ijaaranii islaamummaan isin islaamessuuf iyyitan kan yoo ganti tokko kutaan gana ga'u kun gadi baamee galgala ganama akkanatti rashanamu islaamummaan isin jalaatu qamtee isin maraattan tapisiin sheekonni gabbaatanii keessattuu sheekonni oromiyaa keessaa fuura keessan hin baafatina kijiba keessa wanti nu gootan hin jiru rabbitu na kalaqe sinii miti waa kawaana godhu sheekota dubbatte jette kaakkiftuun ajjala dhuftee yoo barreessite aagabaachuun rabbiin ana irraa gaafata malee isinii miti kijibduuwwan bakka isaanii buutanii tabcaraccaruu hin dandeettan tasumaayyuu namni isaaniif jettanii dubbattan warri isaaniif jedhee dubbatu warri isaaniif jedhee ganamaa galgala kaakkisu kulloo jimmaati kulloon jimmaa hin kaakkiftee arsiin takka illee takaakkiftu hin jirti hin kaakkifti isheen isaan jalaatu qame isaanii waa jedhanii jecha isaan karaa irraa dabanii yoo jedhan nama jala dhayxanii arrabstan nama waa gootaniin kijibduu bilxiginnaa tabiyoot kaasee kursi jala qabuu fi asirraa kaakkiftuuf marti islaamummaan isin jalaatu qabte islaamummaan nu jalaa arrabsamte kawaa takka illee gootanii faayidaa takka hin qabne islaamummaan nu jalaa fuute jettanii keessaa alaan iyyitan abiyoot kaasee tanaarratti walii isin yaagaluuf waan namichi mujrimichi zaalimtichi sun kutaa wallaggaa himateef saniif abiyoot kaasee harka isinii dhawga'u bilxiginnaan miidiyaa isinii kennite miidiyaa irratti isinii himan isinii dabarsan walloon islaamaa miti kanaaf jalaa galee wanna kana haasawuu didee waa'ee ogumaa an kanaaf guyyaa takkitti dubbadhee jalaa gabaabbadhe maaliif jennaan ummanni dhumatu kurruu ilma namaa abbaa fedhe haa ta'u akkitti isaan garaa nyaatuu didee akkuma Tigraay irratti lola labsan san walloon illee rashanaa irratti lola labse namni lola irratti labse wallo irratti sheekota maal wallo irratti namni labse odoo nafxanyaan warra roobii fi jimaata nyaatu dhabamsiisuu qabaanna jettee odoo isii nafxanyaan akkasi iyyitu lola irratti labsine sheekon isintu fixe ummata wallo islaamummaan isin gabbaatanii oromiyaa keessaa dubbattaniif tasuma hin jirtu wallo dhumataa wallo irratti dhumaatii jaalataa yoo haati walloo dhumattu yoo abbaan walloo dhumatu yoo daa'imman walloo rashanamtu walloo irratti jaalataa islaamummaan isin kijibdaniif hin jiru dhaggeeffadhaa gurratti isin calawu hin jiru wallo islaama gara tokkoo keessaa islaamni tokko islaama keessaa islaamni tokko dhirdhata'a islaamni hagana baay'atu kun islaamni miiliyoona 2-3 islaama keessaa dhirdhataa islaamni isin naa iyyitaniif tami islaamummaan nu jalaatu qabte jettanii islaamummaan isin iyyitaniif hin jiru isintuyyuu ummata ficcisiisa isintu abiyoot kaasee wajjin dhaabbata isintu warra diiniidha ummata oromoo wallo warra diinii sheekotiin darasaan naannoo anitti dhaladhe marti isaanii lakkaayanii kan dhumne wallotti baratan wallotti diinii qura'aana rabbii baratan nama meeqa namni qariyaanu fudhanneetiin qariyaanu bira taa'u ijoolleen wallotti qura'aana haffasdee gara oromiyaatitti gaddachaate ijoolleen oromoodha hin beeynu
warra diinii irratti baratan warra diinii ija ijoollee teessanitti darasatti ija godhe abbaa kanaa jechuun diddanii yoo wallo biyyee jalatti gad dacha'ee namni soddomni bakka tokkotti rashanamu afaan qabdanii naasoftan kan gabbaatanii saalfattanii qeesonni birrii fudhattee birrii haraqeen dhuyduu fi birrii farsoon dhuydu asirraa ol baatee haasofti qeesonni sheekonni birrii kiisii kaattee mana itti kennanii asirraa abiyoot kaasaa ilma kiyya jetti birriin bitamanii keessattuu nama diinii taatanii keessattuu nama quraana rabbii gallaalee quraana haqaa gallaalee arge taatanii mujrima zaalima wajjin dhaabbatuun murtaddii rabbiin gane gantuu rabbi aduwii rabbi abiyoot kaasaedha aduwii diinii aduwii quraana rabbi aduwii muslima aduwii oromoo isa wajjin dhaabbattanii ilma kiyya jettanii takka takkaan guyyaa irraa as baasanii qeesiillee har'a fidanii ajandaa ummata oromootii baasaniif miidiyaan boqqoolloodhaa yoo akka tasaa oromiyaan bilisoomte miidiyaan boqqoolloo OPDO wajjin awwaalamuu qabaata OPDO wajjin miidiyaan boqqoolloo awwaalamuu qabaata sheekonni illee achumarratti dhufanii cubbuu haasaan gaazexanyaan achirratti intervii gootu cubbanyaa gaazexanyaan achirratti wawwaanteetiin hin qaqqaasitu warra cubbuun guutan warra atakaroo bichaaf kijiba bichaa himuuf achirra taa'u gaazexanyoota haqa dubbattu mana hidhaatitti guuraa gaazexanyaa isaanii kijibdu achitti qopheeffate abiyoot kaasaedha hin qaanfattanii saba oromoo bal'aa akkanatti bakka maraa gola 11 keessaa sabni oromoo akkanatti dhumatu yoo gabbee qeesiin sun har'a masqalii harkatti qabatee abbaa amantii fakkaatee qeequ akkuma dheengadda sheeyni ol bayaniitini miidiyaa OMN qeeqan jala saalfanne wallaahi billa keessattuu ana ka sheeka sanii qallaaltanan qaanof poosti godhee ka'eetu uf jalaa kaase hin saalfadhe cubbuu dalagee cubbutti isin guure abiyoot kaasaedha cubbuu dalageeti cubbutti isin guure akka isinillee hallayyaa irraa boru dhayxan akka boru oromoon isinillee hin dhiifne hin beeka ani cubbamaa ta'ee sheeyinillee nafin ani cubbamaa ta'ee qeesiillee na biraa hin hafin badii ani itti seene kana isaanillee na wajjiin haa seenani ibiddaan garaacha seene kana isaanillee na wajjiin haa bu'ani qixxee itti gaafatamna sheeyini maaliif hafa qeesiin maaliif hafa dhufanii akka addunyaan dhageettutti akka addunyaan dhageettutti dhufanii miidiyaa boqqoolloo irratti yaada ofii dabarfatudha qabrii ofii seene isin seensise sheekota abiyoot kaasaedha qabrii ofii keessa gadi seene isin seensise itti gaafatama jalaan baatan warroonni abiyoot kaasa'e wajjin dubbattanii ilma namaati gabbaatanii dubbatuu diddan warra cinqamu hin beeyne warra suduunni itti godhame hin beeyne warra gara oromoo hafuura baafatuun dhabe eenyuun akka ta'e hin beeyne ustaaz raayyaa abbaa macca rakkataniiti malee waan oromoon tun itti jirtu jaalatanii hin cal'ifne cinqamanii akkasitti hadhaa dhiigaa gad liqimsa'a nyaata wajjin dhiiga gadi liqimsa'a waan godhaniif hin dhabanin gubata garaan odoo gubatu akkasitti jiraataa jiran sanii achi kuuwwan warra abiyoot kaasa'e wajjin dhaabate ulumaa gurguddaa ta'e sheekota ustaazota ta'e warra abiyoot kaasa'e wajjin dhaabate marti isaanii seenaan isin gaafatuuf teetti warra lola labse isin hin jedhuuf taatteetti seenaan warra diin rabbii qur'aana qaraasisu ulumaa gurguddaa lola labsu ulumaa gurguddaa biyya Itoophiyaa na jalaan tuqinaa jedhera biyyi rabbi jedhani alayhi salaatu wassalaam sheekon biyya Itoophiyaan kaleessa sheekon eessatti isaan eessa oduu qaban Itoophiyaa Itoophiyaan tamisin Itoophiyaa jechuun tamililiki Itoophiyaan isin achirratti ol baatanii faarsitan
Itoophiyaa hayyuu Oromoo ganamarraa haga galgala qarxam goote beekaa Oromoo barataa Oromoodha qarxam goote akkanatti nyaatte garaan isii akkuma garaa jawwee guddaa saniitti akkanatti addaan deemu jechaadha. Itoophiyaan taallaqitu waan Itoophiyaan abiyoot kaasayidha. Wajjin dhaabbattanii warri murtii kana murteessitan seenaan akka gaarii isin gaafatuuf ta'anillee yoo jiraadharraa isin gaafadha. Qaldiin hin jiru ruhii ilma namaa irratti. Ruhii ilma namaa tan warri waan beeyne warri waan beeyne warri waa irraan beeyne warri waa da'aa tokko godhuun dhageenye da'aa keessan bichaa dhageenye ilma namaa kanaaf akkanatti garaan nu gubatu. Isin warri diin rabbii quraana rabbii gadi ilaalee argee barataa ta'ee barsiisaa ta'ee barattoota barsiisu yoo du'a labsitan yoo musliimiin akka keessanii dhumatu yoo dubbanne yoo ummanni Oromoo jumlaan akkanarra shanamu yoo dubbanne islaamummaan isin naafaarsitan hin jiru. Islaamummaa teessan ka walloo dhumatu ka walloon ummata akka islaama waa takka of keessaan qabne ummata qulqulluu muslimaa ka walloo dhumatu islaamummaa isin faarsuu barbaaddanii nu jalaatu qabta jettaniin duydatti baadhaa olii gadi hin deema. Ana islaamni naaf wallo gurratti isin calaqshu eekkota. Islaamni ummata kiyya ummata Oromoo wallo warra nama 50 warra nama 45 bakka tokkotti rashanan sana islaam. Warra rabbitti malee humattuu hin aman. Warra rabbitti malee humattuu sharrayn. Oromoo wallo muslima wallo Oromoo wallo kamaaliiti miti. Ummata Oromoo ummata muslima wallo ummata kiyya ummata wallo ummata akka Filisxeenii dhalate ummata ajjeechaan isaan hin daangessine waa mararraa duubatti isaan hin deebifne. Islaamni maal amantiin keenya nu jalaa tuqame amantiin keenya nu jalaa arrabsame amantiin keenya akkas ta'e jettanii walloon galaltanyaa gootanii kaawwan dhiisaa Oromummaaf jibba walloon ummata walloo jimnaa yoo akkanatti rashanan gaafii badii takka malee rashananii yoo bineensa nyaachishan seekota haada ofitti godhaaf fannisa. Hinjirra jettaniin deemina hinjirra jettaniin sosocho'inaa biyya keessa hin mul'atina. Waa takka da'aan ummata dhumuuf hin dubbanne mee da'aan maal isin qutbaan isin baatanii gootan ka masjida rabbii keessa guyyaa jimmaa dhaabattanii wal geettanii wanti kun haa dhaabbatu jettanii afaan tokkoon waliin mari'attanii masjida naannoo Oromiyaa keessa diqqaa haga guddaatitti waan kanan balaaleffanne. Mallayyoo Biraanuu Juullaatii fi Mallayyoo Baacaa Maqalee uffadhaati gayyaa asheekota. Uffata waraanaa abiyoot kaasa'ee isin haa bituuti. Qawwee qaqqabadhaati akka daaqonii nafxanyootaa sanitti qawwee faffannifadhaati yaa'aati xaragaa uummata Oromoo lafarraa abiyoot kaasa'ee wajjin. Mallayyoo Biraanuu Juullaatti dacha'uu qabaattan isin warri sheekonni. Mallayyoo Baacaa Maqaleetitti dacha'uu qabaattan. Islaamummaan nu jalaa tuqamte islaamummaan nu jalaa tuqamte jedhanii wanti duuka isin duuka bu'aniif hin jiru. Wanti isin duuka bu'aniif hin jiru. Maaliif jennaan walloon dhuma ta'a warri rabbitti amanu dhuma ta'a. Warri rabbi malee wanna biraatittiin amanne lafarraa dhabama ta'a. Islaamummaan isin baatanii sooshaal miidiyaa kanarraa iyyitaniif hin jirtu. Islaamummaan walloon keessaa baate islaamummaan walloon of keessaa baaftan islaamummaan isin addatti loltaniif hin jirtu. Boollaa seentu islaamummaan sunu. Islaamummaan wal qixxummaatti hin amanne. Islaamummaan yoo ilmi namaa du'u sheekonni gabbaaniin dubbanne uf xiqqeessitanii jirtan isin. Dawaa keessa yoo bilxiginnaan isin jalaa dhageette malee isin jalaa nan dhaga'u hin jiru. Maaliif jennaan
ruhin ilma namaa gara baleen baatu haay jettanii afoo dhaabatuu hin dandeenye. Garaaf bitamaa isin hin jedhe kitaabni quraanni rabbi diin rabbi ka isin barsiiftan ka barattanii nama barsiiftan garaa keessaniif jechaadhe jedhaati lammiin teessan yoo dhumatu hin dubbatinaa isin hin jedhe akkas jedhe akkas jira akkas jedhama garuu nutti akkas jettanii himtan nutti garuu yoo da'aa nutti gootan akkas jettanii nutti himtan. Waan gaafa Oromoon tun akka badde akka tattaafatte rakkoo kana mara keessaa baate waan isin ummata Oromootiin jetti himuu heddan isinuma caqafna. Warri lola labsitan sunniin bakka seen tallaalladha isinillee sheekota faati qeesee haati jinni haati abbaa gadaa bakka seen tallaalladha. Ilmi namaa bees jala bay harri. Agas deebitee as jalatti waa barreessitutti isa dhiisu. Ilma namaa iyyuu abashaan tuqinaa abashaan yoo isin hin tuqinaa jedhanii jiran sheekonni. Abashaan Itoophiyaa yoo isin hin tuqinaa jedhanii. Xayyib Itoophiyaa filloltanii Itoophiyaa harki namaa Itoophiyaa jedhee moggaasee barruu lafa kaa'ee filloltanii Itoophiyaan tuqinaa jettanii. Ilma namaa hoo. Banii Aadam ilma namaa akkana dhumatu kana hoo inni haa dhumatu isin hin jedheen quraana keessan keessatti quraana isin barsiiftan keessatti yookaan hadiisa keessan keessatti akkas jettanii barsiifattanii Itoophiyaa ilmaan Oromoo nyaattee qaqaram gootee lafeen akka jawweetitti liqimsitee lafarraa dhabamsiisaa jirtu Itoophiyaan sunu isin fudhattee boollaa seentu Itoophiyaan isin boottaniif Itoophiyaa namni abiyoot kaasa'ee profaayilii asirraa qabdan hin dhufina as jala deddeemtanii isin jechuun mujrimoota abiyoot kaasa'ee nafxanyaalleen eertiraalleen hin kaatti profaayilii irra nafxanyaalleen irra kaatti profaayilii isaanii irra abiyoot kaasa'eetti guute nafxanyaa fi eertiraalleen irratti dachaafattee jirti. As jala deddeemtanii jaamaawwan jechuudha jaamaan jimmaan himattan as jala deddeemtanii waa barreessitanii nu barruu keessan ilaallu kalaan faadii as jala deddeemtanii waan babarreessina keessattuu warri suuraa abiyoot kaasa'ee irra kaattan na jalan dhufina. Gaafa tokko ummata Oromoo kanaa gaafni tokko gaafni isaanii dabartuu hin jira. Gaafni tokko gaafni Oromoo mataa ol qabattu inuma dhufa turi dafi. Gaafni warri abiyoot kaasa'ee wajjin har'a dhaabbattan mataa keessan qaqqabattanii qaanjif akkanatti ol hin qabanne odoo rabbi bira dhayxaniin saalfatin gaafni ummata Oromoo biratti saalfattan dhufuuf ta'a. Gaafni ummata Oromoo biratti saalfattan dhufuuf ta'a. Guyyama takka sheekotuma gadi baanii mee waraanni kun haa dhaabbatu waraanni kun nurratti hin labsamin waraanni kun waa baay'ee balleessaa jira waraanni kun ummata balleessaa jira ummata diigaa jira waraana kana dhaabaa jedhanii mee sheekonnummaan afoo dhaabbatanii guyyaa jedhan dhaqiisamaa gabbaanii ragaa bayaniif adda wayyaanee balleessa wayyaaneen waggaa 27 silima afoo qabanii bakka birrii wajjin wayyaaneen waggaa 27 isin fixaa baate jedhaniini birrii irra kaanii taasaa kan afoo qabanii sani achi gabbaanii boqqolloo irratti miidiyaa hadaa irratti gabbaanii waan argan dubbatan. Wayyaaneen ufitti hima sheekota kenna gaafa wayyaaneen waggaa 27 Oromoo fixxu bilxiginnaan ammaatuun eessa jirti jedhaati ilaala. Abiyoot kaasa'ee eessa jira jedhaaf gaafadha. Abiyoot kaasa'ee nama Geetaachoo Asaffaa wajjin ilma Geetaachoo Asaffaati inni. Nama Geetaachoo Asaffaa wajjin dahinnatii keessa ture ilmaan Oromoo basaasee Geetaachoo Asaffaatitti fidaa ture. Kana uf gaafadhaa dura ilma keenya jettanii Abiyoot kaasa'ee faarsuun duratti hoggaa 27 wayyaaneen biyya fixxe jettanii balaaleffattan san
ككنان أكا أهاموليت بري جلا كانيت نيني جت كنا جبا كانيت لسن الراب سيسا سنت تندم كان هجاد يقدمي تربة أبيوت كاسة سجرة هجاد يقدمي تربة شمالي سبديسا سجرة هجاد يقدمي تربة أول أبدي كجسمي هويتو دالتش سجرة ستوري مالو جتا توري ها جراتي وقافتاتي وفتهما إلما كيسان كايسين جارتين تيسان تصدفا سين ديت أبيوت كاسي ها سجرة أبيوت كاسي سجرة جراتي ستوري جراتي أنغوان نمتش ألمو سيمي إنهم فارسا توري كاليس وياني فارسا أن توري أبيوت كاسي إلمي كيسان ملسي قفقفا أن توري جتمي با ولا لو باسه في بويا فين توري نون أبيوت كاسي كبرات مرجع بكله وجا دي أفران كنا كيست ها أبيوت كاسي أنا مجتمي أبيوت ملسي بويا توري بوتشسا توري أول وقت قبري سا توري مالي جتني مالي فينجا فني أبيوت كاسي نما رجام الليكي برافته رجا إلى سلاسة برافته أول وقت دالج قبري ملسي رمضان قبري ملسي رمضان ودويانه جبه قبري ملسي هن قمتو مال وجين دلقات وأبيوت كاسي سجر أبيوت كاسي سجر وقاد يقدمي تربو ويانه يو اسم فتو أبيوت كاسي هو سجر سجر ورمو سجر شيكوت سجر كيسوت سجر أبيوت كاسي جيتشون يو واللالتن وران نمبيكا وران الترياتن غافدنا أبيوت كاسي إلما جيتاچو أصفاتي جيتاچو أصفا وجين دهنتي وجتاتور أبيوت كاسي جتشون إلمانيتين جيتاچو أصفا والفوفتين التيفي جتشون كأبا إسن أباتا تنف شيكوني كينا إلما كي يجتنين سن إلما جيتاچو أصفا كتونتو جرار وجي قدتي إلمان أرموتنا نياتي قدين تاابا يأتش وقادي دمي تربا يأتش توري أكملت مي زمچا ملك جراتنين يو إن ملكي إسرت بباسو على با أمتا فتئ على با أمتا نفرع أبا ما قولي على با أمتا وطولما بكسي على با أرسي هركافر مجرين على با هررجيج علي جلان قوتي تجعل قولي جل رابطاني هر مثل زمچا ملك يو إسنين جل إلمان تيسن اتقبرتاني أكنا مجني قبرو تبتي أبيوت كاسة المكان نجتني أبيوت كاسة وجين أبتن المكان سنزلات أباكا رماتي إلما ما في تام رماتي إلمان نما دائما لفرع قدامت رمات دهبا رماتي إلمان ولو بكتو كنت نمني ميكرشرم دهبا إيش يتأجي بالمكان سن المكان سنزني أججما شيكو تكينا دهبا كيسو تكينا سن اللي وجما ولما قلاتي دهبا مي في الطائر من ما كانت رشان سيفتو كان وران أداب بيجبرأك أساسين سيفته تجرين شفت هرامي تبر تجرين دينامي تبر دين ورانا شابعة تبر ها دين نانو في إيساتين نانو أوروميا قول أجر بر إلمان نفتنيا تبر فانو تكو يصير الراهن كمن دين إلمان نما دلتا الران كمن مور مفاسين الرامرسي فاسين الرادبرسيتي برادمت فاسين ججران إلمان أوروموتيف قبئ فمي واني كيست فنفني كيست ككسي كباماتو رسون كل اللي أمارات تفي أماتو ججران أكنا أولبايا أكنا قول أتمكن كيرومي فنفني كيست كابد بوليسين أوروميا الأجر أني همان ها ججران سن كسباب سلام ميتتك كافي أمة أوروما ولوتي دكا ولقان مرمى إساني الرافتو في أبيوت كاسة أمارا كل اللي بحردار تجسف المكيسن اللولا أبي جراني المكيسن المان نمان في إنجراني ورا المكيسن أبيوت كاسة المشابه على المسنيتاي نوكست بين أرسيمي تك المشابه أتو إسهيمه هررجيمي تك المشابه أتويمي شوامي تولومي تولقامي المان جند إسانيتو أباد إسا شابه على أجل إلى فكاي كيجي باب جلد الدين تنسل أجيفتا ولو رمتا وني واي إسلام أسرع قباتني حسيتني فينجر ولو لفرع أبا ما قول ولو أبا مسيسا وني سنقباتني
waa'ee wanni haasoftaniif hin jiru waa'ee islaamummaa nurraa tuqamte islaamummaa isinirraa tuqamte abiyoot kaasayeeti walii gaatanii kullan jimma keessaa iyyituufi ano dawalli dhumatu islaamummaan narraa tuqamte jedhee hafuura kiyyan baafadhu akkasitti quba qabaadha nagaa keessanaa jiraadha halkan gaarii namni yaada qabdan jirtan namni yaada qabdan yoo jiraattan kootta warroonni nama jala deemtanii warroonni jimmaa ofiin jettan warroonni binti samiiraa binti jinni ofiin jettanii uf waamtan warri maqaa islaamaa dhalattan warri nama jala deemtanii barruudhaan koomentiidhaan walloon haa dhumatanii jettanii haa fixanii jettanii as jala koomentii jalatti barreessitan gaafni bakka argattanii dhufa isinillee namni warri maraatee sooshaal miidiyaa kanarraa nama jala deemee nama arrabsu warra kuulloo jimma keessaa malee oromoon biraa akkanatti nama jala deemtee arrabsitu yeroo mara nama jala deemtee miidiyaa jala deemanii isaantu arrabsa nama lammii ofiitii dubbatu isaantu arrabsa guyyaan isinirraa kaffalatu hin jirti ilmaan oromoo gaffuute guyyaan isinirraa kaffalamu isinii ilma ruhii ilma namaatitti ani musliima ofiin jedhaa maqaa islaamaa baataa wallo haa dhumatu warri jettan walloon Hayila Sillaaseen hin finne ilmi shaabiyaa fixuu dhiisiiti walloon Hayila Sillaaseen hin finne akkasi quba qabaadha nagaa keessanaa jiraadha halkan gaarii isin haa ta'u wallooti ya rabbiin isin bira haa jiraatu rabbiin isiniif jira rabbitu isin bira jira rabbiin isin jiraa dhaabata rabbiin isin gargaara dhumaatii tana hin laalina rabbiin isaanii araarama cubbuun warri badii dalagan jenne daa'imman yeroo qabaataniitu yeroo badii dalaganuun qabu ummanni walloo yeroo mara akka lolanitti akka diina ofirraa tiisanitti jiraatan ummanni walloo warri akkasitti abbootiin akkasitti rashanamte sun isaan warra jannataati rabbi jannataan isaan haa qananiisu rabbiin warra jannataa isaan haa godhu seenaan isaan yaadata homaa miti isaan rabbiin jannataan isaan qananiisa iblaanyi zaalima isaan fixe iblaanyi sheekota zaalima wajji dhaabbattee harka irra qabattee lola wajjiin labsiteef iblaanyi amantii ofii irratti du'an amantii ofii irratti dhabaman waan namaan hanne badiin dalayne gara maleen dhumame ummanni walloo namni 40 meeqa gara malee warra dhabame rabbiin isiniif jira isaanii rabbi haa araaramu isaan rabbii warra jannataa isaan haa godhu isaan rabbiin caffee jannataa keessa isaan haa jiraachisu warra guyyaa qiyaamaa gaaddisa arshii jalatti islaama maraaf wal argu rabbiin nu haa godhu inshaallah bayas jala rabbi isin haa jaamsu warra rabbi jaamse warra rabbiin ganamarraa isin jaamse kottu seenimee si seensisaa onni yoo seenime si ergee jira irruma dhaabate kan namni ergarte kun caddisee irruma dhaabataa jira irra deebi ergadhu maal barbaaddee keessan si dubbisa makkiyaa oromoo arsii jetta xayyif kalas adii wal biratti qabaanne na bilbilise dubbisaa keessa yoo adiis wal biratti hin qabaatin adii na gaafadhu sii deebisa
namni biraa namni yaada qabdan jirtan ergadha. Ani waa mara keessa waan jibbisiisu keessa baala gootuma jimma ofiin jettu tana bichaa na jibbisiisa. Waa mara keessa namni akka ummata jimma ofiin jedhee maqaa moggaafatee kan na jibbisiisu hin jiru. Namni maqaa ofii moggaafatee nam dhalataa jimmaa ta'e Oromoo rakkoon qabu. Garuu namni ani jimma jedhu kun waan akka keessan natti xiraawuu hin qabu anas ila. Sooshaal miidiyaa kanarraa argaa teessan malee argaa biraan jibbu. Argaa teessan. Ijoolleen Oromoo jimmaa qulqulluun yeroo nama jala deemte nama arrabsitu yeroo nama jala deemte baga namni dhumate jettu hin qabdu jarri. Ijoolleen Oromoo jimmaa woboodha. Qabsooftuudha ijoollee. Kashlabboota kuulloo hoomaa jaldeessaa. Sanyii bineensaa. Odoo sanyii namaa taatanii isin du'a namaatitti ajjechaa ruhii akka keessaniitti hin gammaddan isin. Isin jechuun hoomaa jaldeessaati. Hoomaa jaldeessaa. Woboon jimmaa biyya ofii keessaa si yaafti. Hoomaa jaldeessaa jechuudha. Sanyii bineensaa isin sanyii bineensaati. Odoo sanyii namaa taatanii ilma namaa ruhii qaalii rabbi kalaqitti hin gammaddanii ture isin. Isin jechuun sanyii bulgu. Warra bulguudha isin. Maqaa musliimaa baata'a. Benti jinni, benti shayxaana, benti jaldeessa, benti bineensa, benti jawwee baattanii maqaa deddeebaanii as jalatti du'a ilma namaati hawwitan. Benti maali si jammar? Hattuuwwan. Isin tuqa akka keessanii kan warri Qura'aana irra kaatee waan baalageen nama arrabsu isin. Oromoon biraa Qura'aana Rabbii irra kaattee kaabaa irra kaattee nama arrabsitu Oromoon biraa. Oromoon biraa ijoollee musliima Oromoo kutaa biraa waan diin Rabbii taate hin beeytan. Isin wanna diin Rabbii ta'e hin beeytan. Qura'aana Rabbii irra kaattanii profaayilii irra kaattanii nama Rabbiiti. Nama Rabbiiti yoo Qura'aana Rabbii irra kaattan hoomaa jaldeessaa dhaggeeffadha. Qura'aana Rabbii isinii miti kamale. Wollo, Harargeedha, Arsii, Shawaadha, Wallagga, hoomaa jaldeessaa. Hoomaan jaldeessaa kan Qura'aana irra kaatee du'a labsu fixamu dhumatuu qabaata namni jedhee miidiyaa mara jala deemee nama waa barreessu isin jechuun gosa jaldeessarraa kalaqamtee jechuudha. Ummata bideeyyi. Kabajaa keessan ofitti godha hoggaa meeqa arrabsamta sooshaal miidiyaa kanarra odda gaafa waraan abiyoot kaasee sooshaal miidiyaa kanarratti ijaarate hoomaa jaldeessaa inuma arrabsamta. Warri ummata of hin beeyne ummata coraan qabne ummata coraan irratti ligidaa. Isinuma jibbaan. Wallaahi billaa warma jimmaa of hin jirtee jala barreessitee waa ganama gargar as jala deddeemtee profaayilii mujrimaa profaayilii irra kaattee as deemtee waa barreessitan isinuma jibba. Namni namarratti duulu fiixan bahu. Takkitti asandaaboo irraa baradhaa. Idmeen qabdan isin warra duula namarratti ilma namaa irratti duultan. Akkasitti isin jedhaa ijoollee keenya nagaa keessa jiraadhaa. Waan tokko asirratti wanti isinitti himuu barbaadu ijoollee keenya ijoollee Oromoodha. Keessaa yoo isin waan tokko isin jedhaa yoo ilaaltanii isin Feesbuuka keessan jalatti yoo namni waa argee waa isinitti himuu barbaadu hin laaltan. Rikoordii illee isin kaan hin laaltani waan tokkollee hin jettani akkasumatti dhiiftan. Maaliif jennaan ijoolleen keenya ijoolleen Oromoodha. Waan beeynu tokko walitti himuun dirqama ilmaan Oromooti. Beeytanii Feesbuukni ijoollee teenya ijoollee Oromoo baay'ee sheeriin qabu. Sheeriin qabdan. Feesbuuka keessan irratti sheerii godhadha. Waan tokko isin waan lubbuu tokko odoo isin poosti gootanii namni isin jalaa fuudhee sheer godhuu hin danda'u.
namni isin jalaa baasee share godhuu hin danda'u share isin godhuu hin danda'u Facebookiin ijoollee baay'eedha social media kanarratti sharing qabu anamma gara keessaatiin nama meeqatti hime hin laalanii record an isaanii godhe namni video an ergee biraa qabdan harratti deeffatanii post godha anillee post isinii godha karaa salphaadhaan irratti deeffatanii maaliif jennaan wanta tokko wanta daruuri wanta nafsee tokko yoo isin rakkoo amma biyya keessa kanatti deemu yoo isin waa postottan yoo isin waa barreessitanii share gootan post gootan namni isin jalaa fuudhee share godhuu arguu hin danda'u laazim share irratti deebuu qabaata wanni keessa yoo dhaqanii waan tokko isin jala laalaniitiin isin jala share goona jedhanii yoo laalan waan daruuri waan lubbuun dhiyoo isin post gootan isin jalaa bahuu hin danda'u achumatti ilaalama malee share godhanii waan tokkoon isin dhaqqabsiisuu hin danda'u Facebookiin keessan sharing qabu warroonni akka itti share irratti deeffatan video an ergee share godhaa fi ijoolleen achirra laaltee irratti deeffatu karaa basiixaan irratti isinii deebi'a anillee isinii postota anallee namatu naa erge namaan akkanuma namni namaa irratti deebi'u namni rakkatee jennaan nama gaafadhee jennaan namni naa erge anillee namaaf gaafadhee namni naa erge garuu anillee post isinii godhaa irratti deeffadha ijoolleen keenya warri aadimoorra an walitti qabnu keessattuu ijoolleen keenya ijoollee kutaa Walloo baay'een keessan postiin qabu sa'atii kanaaf isin wanna postottan tokko laazim Facebookiin keessan share qabaatu qabaata wanta tokko waan daruurii tokko habarruu ta'u ha video wayii ta'u ha waan adda addaa tokko ta'u namni isin jalaa fuudhee share godhu laazim sharing qabaatu qabaata Facebookiin keessan waan beeytanirraa walitti himaa waan beeytanirraa walii waanyina Oromoo waanyeen harree eegee muraasite cirrii ofirraa kaaftee dandeenye eegee ofii akkanumaan erbitu waanyoo dhabdan malee odoo walitti himtanii maal qaba kana fa'a akkasittiin nagaa keessan haa jiraadhaa rabbi isin biraa jiraatu halkan gaarii isin haa ta'u